abboottota kee kotaa komochoree jiru san gadi guuruun barbaanne haa ta'u maallaa godha garaan daashamaa sanuun baataa miti nan baadha sii galee nan baadha osuma murtuu ka abbaan horu horaa sii galee mammaaksa Oromooti kun ati xaxi waan barbaadde dakasii fuudhi baddasii fuudhi waan akka barbaadde godhi akkaatiin arrabsitutti sin arrabsuwaan sii galee nama safuu beeku nama intala safuu beeku abbaa safuu beeku na guddise qunxuuxee laal ari'ee qabee na garafeen na guddise jechuudha abbaan kiyya utubaatti na hidhee na bulchee haala sanii na garafee balleessaa koo hundaa na amansiisee akkan balleessaa kiyyatti hin deebine na gochaan na guddise abbaan kiyya akka kee shururuudhaan hin guddanne sii galee shururuudhaan hin guddanne ammallee safuu sun na biraan hafne si safeeffachaa sitti haasa'aa jira jechuudha si safeeffachees akkasumas hordoftoota kiyyallee safeeffachaa akkaati waan hunda gannaqxu san gannaquun barbaadu waan hunda gadi naqiin tole siif haa galu waan hunda gadi naqiin laal qusachaa jira jirtanii fayyaa keessanii nagaa kooti galata rabbii nagaa maaltu jira isiniin jechaa ana bira garuu nagaadha kan nagaa dhabe nagaa haa dhabu malee ani nagaadha garuu jechuudha wanti baay'ee na gaddisiise aniif abbaan miliyoon jaar dubbadhu humaan dubbadhu aniif abbaan miliyoon tana kuttuu sabaaqii hidhaa jenne kan wallollu bichaa fi kan isaan kan inni na tume jechuudha garuu dhugaa dubbachuu fi baay'een gaddee jira jechuudha ofitti baay'een gadde argitanii jirtu jechuudha ammaan mataan kiyyas na dhukkubee waa baay'ee na dhukkubee jechuudha jeequmsan danda'u dhugaa waan dubbadhe nama na jeequ sin jaaladhu ofii kiyyaafis of jeequun jaaladhu garuu immoo baay'ee na jeexxe jechuudha na jeexxee na dhiisuu diddee amma sababa isheetirraan kan ka'e mataanis na dhukkubee akkuma argitan abbaan miliyoonis wallollee bakka malee na rukute jechuudha dhugaa dubbachuu fi garuu galanni rabbiif haa ta'u nagumaan qaba isaaf haa galatu amma bo'uufi hin barbaachisu jechuudha maaliif takkuma wal baasne takkuma miidiyaa irratti wal baasne abbaa mo'atu hin laallaa jetteeti jechuudha kan natti gabbaate waan dubbadhu dhabe jireenya kiyya keessaa yoom akka baatuun beeku har'as immoo waan jettu dhageessanii jirtu jechuudha amma sa'aatii kanatti jechuudha daa'ima diqaalaatti fiddee dhuftee malee miliyoon kan isaati miti jettee taasisaa jirtu waan hin beekne haasa'iin obboleetti ko waan hin beekne maa haasofti waan hin beekne haasofti jechuudha nu bira jiraachuun ooltu gaafa ani fi inni wal fuunu jechuudha inni atiyyuu gaafa wal fuunu gaafa ani fi inni wal fuunu atuyyuu hin beektu jechuudha na hin beektu ammallee nan baranne narraa taa'uu diddee kinoo dasiyaa jedhu sababa keetiin wallollee jira innillee sirra goree akkuma argitan jechuudha ishiirra goree anaan naan lolaa jira maan rakkattee si ananaa gargaartu erga sin gargaara jettees nan deemaa argitanii nan deemaa maa rakkattee inteessuu callistee naan jechaara ani immoo akkamitiin callisee taa'are callisee taa'uun nan dandeessisne jechuudha maaliif jennaan anillee jalqaba nan deema jedhee gaafan ka'u gaafa madaamiti yana hambistu isatuyyuu gaheera amma booda hin deemini si gahee dhumate kee amma xaarteerta hingaa kunuyyuu si gaa jedhee ofii isaatii kan na hambise
isa jechuudha. Har'a garuu isheen Dubaayin deemaa achirraan Dubaayin deemaa kanaafuu sin gargaara waan jetteef ka'eetoo ishiirra lolaa jira jechuudha. Dhugaa dubbachuuf ani shamara akkanaa argee hin beeku. Bultii namaa jeequuf kan deemtu. Har'a immoo daa'imni kan isaatii miti abbaa miliyoon waan ati jetteeni itti heerumte waan ati hojjechaa turte Dubaayitti nan beeka. Waan ishiin jechaa jirtu garuu gurra keessanii dhageessanii jirtu. Gurra keessanii dhageessanii jirtu. Warroonni sobaa ebeluu jalatti ilaaltaniiti warra ebeluu san jalatti ilaaltaniiti isinis akkas hojjechaa jirtu warreen jettani sheemii guddaadha dhugaa isiniifu. Kun waan nama jalatti ilaalanii hojjetanii miti. Wanti namni jalatti ilaalanii hojjetan waa baay'ee jira. Immoo ani akka kootti nama sammuu namaatiin deemu miti dhugaa hoo dubbadhe. Amma yeroo isinitti haasa'aa jiru kanatti mataan baay'ee na dhukkuba. Qaamni koo tokkichi of nan beeku jechuudha. Isin kan kaameraa irraa xiqqishuu san argitanii miti. Garuu kaameraadhaan duubatti baay'ee wal lolle jechuudhaan abbaan miliyoon. Akkuma argitan jechuudha. Akkuma xiqqoo argitan. Kanaafuu anis erga akkas ta'e erga ati kiyya waa'ee biyya Arabaa iccitii koo gadi baasuuf tokko lama jechaa waa'ee iccitii kootii si dhibee anis immoo iccitii kee biyya keessa jiru takka takkaan gagguuruu nan danda'a. Kasanii jechuudha. Yoo akkasitti kan walitti baanu ta'e garuu immoo ani akka kootitti osoo of laallee garagarree iccitii kee baay'ee anis of harkaa hin qaba. Gadi fidii anis gada fida. Fiddeeyyu daa'imni kan isaatii miti jettee miti isa kan beeku anaaf isa malee ati nu beekuu hin dandeessu. Kan beeku anaaf isa qofaa. Waa'ee keenya kan beeku anaa fi abbaa miliyoon qofa. Kanaafuu anaaf abbaa miliyoon gidduu hin galin. Nu keessaa bahii. Nama 100 na barbaada nama meeqan jilbiiffachiise dhiira meeqan jilbiiffachiise kan jettu. Ergasuu abbaa miliyoon qofa sitti bareedere isa qofa sitti bareedere. Maaliif deemte too dhiirota si barbaada isa wajjin hin jiraan. Dhiirota bultii hin qabne kan jilbiiffachiiste namoota hedduu kan jilbiiffachiiste abbaan miliyoon immoo akkamitti isa malee jechuu dandeesse. Abbaa manaa kee barbaadetii miti jette maal narraa barbaaddere maal narraa barbaadde ishee abbaa manaa kiyya erga hin barbaanne jireenya na jeequu dhiisi. Balaa keetiifillee akka ta'aa jiru argite miti redas jedhe garaan nama gadi si ciise. Garaan akkasitti hoo kan gasi ciisu ta'e anis immoo nan fida jechuudha. Waa'ee kee takka lamaan soba takka osoo itti mahin dhugaa jirtu walitti himnee ol gadhiisna jechuudha. Anaan duraayyuu obboleewwan koota sodaadhee na safeeffadhee kan jettu tanaan dura eessa dhaqxe. Ani akka namni haasa'u kanatti dubbii nama jalaa qabee viidiyoo nama jalaa muree fidee maxxansee waan akkasiisaniin gonkumaa hin jaaladhu jechuudha. Maaliifi kanaayyuu haa ta'u erga ati dubbatte anis deebii kennuu qaba jedhee tanani malee hamma isaan hundaa miti jechuudha. Isaan hundaa miti sii galee immoo eega kanaan dhufte kootu mee abbaan miliyoon fi ani hoo hollolles yoo waan barbaanne wal goones akka barbaanne haa taanuti anumtuu fi abbaan miliyoonu mee gargaar haa baanu waan ati argattu jira hin jiru. Daa'imnan isaatiiniti isa anaaf isatu beeka malee ati beekuu hin dandeessu yoomillee. Ati waa'ee namaa osoo hin beekin maa haasofta? Waa'ee namaa osoo hin beekin hin haasa'in. Ani garuu haga ati waa'ee koo beektu caala waa'ee kee beeka. Waa'ee kee dubbadhe hin dubbanne jechuudha. Har'a booda yoo narraa taa'uu baatte namittiin har'a booda narraa taa'uu baannaan waan biraas hin jedhu kana jedhee sin arrabsu akka atiin arrabsitutti sin arrabsu ani.
sii galee nama safuu beeku, nama intala safuu beeku, abbaa safuu beeku na guddise. Qunxuuxee laal ari'ee qabee na garafee na guddise jechuudha abbaan kiyya. Utubaatti na hidhee na bulchee haala sanii na garafee balleessaa koo hundaa na amansiisee akkan balleessaa kiyyatti hin deebine na gochaan na guddise abbaan kiyya. Akka kee shururuudhaan hin guddanne sii galee shururuudhaan hin guddanne. Ammallee safuu sun na biraan hafne. Si safeeffachaa sitti haasa'aa jira jechuudha. Si safeeffachees akkasumas immoo hordoftoota kiyyallee safeeffachaa akka ati waan hunda gannaqxu san gannaquun barbaadu. Waan hunda gadi naqiin tole siif haa galu, waan hunda gadi naqiin laal qusachaa taasisa sii galee. Haadha kan wallolle kana boru immoo deebinee araaramuu dandeenya bara. Boru araaramnee tarii mana keenya mana akkas yaannee turre dur yeroo durii yeroo fayyaa qabnu yeroo wariin jiraannu san. Har'a garuu natti achi as garagalte jechuudha. Si'iyyuu jechuudha. Si'iyyuudha. Badduun caalu si. Mee imma sakkaru jechuudha warroon nu daawwatu kun eenyu akka badduu ta'e. Eenyu akka afaan isaa keessa waan ajaan gayyaa'aa jiru. Waan ajaa yaasiin afaan keetiin. Afaan kee waan ajaa yaasuu haa dhiisu. Ati waleen dhiira 50 jilbifachiistee animmoo maal gochuun qabaree kanaa miti keetillee iccitiin lafa jira. Animmoo san gadi yaa'uun barbaanne malee gadi yaasuun barbaanne kotota kee kotaa komochoree jiru san gadi guuruun barbaanne haa ta'u. Maallaa godha garaan daashamaa sanuun baataa miti nan baadha. Sii galee nan baadha. Waa wayittuu ati wal lolchiistus dhiistus waan feetellee gootu xaxxus gaxxaxxus ol xaxxus osuma mortuu ka abbaan horu horaa. Sii galee mammaaksa Oromooti kun. Ati xaxi waan barbaadde dakasii fuudhi baddasii fuudhi waan akka barbaadde godhi. Animmoo waan godhu anuu beeka. Anatu itti gaafatamtuudha mana kiyyaa. Ati abbaa miliyoon naa gorsuu hin dandeessu. Sii galee. Abbaan miliyoon tariitti atammaa inni kaameraa footti waa'ee kee yeroo na gaafatu ani miira keessa galeetiin jechuudha. Dhugaa dubbachuuf yoo ta'e baay'ee miira keessa galee jechuudha. Confused ta'e jechuudha. Aga ammaasitti illee mataan kiyya sababa keetiif kan of hin beekne jechuudha. Sababa kiyyaaf abbaan miliyoon ana na rukute jechuudha. Dhugaa hoo dubbadhe. Maaliifi maa dubbattaadha innis maa dubbattaa waa feete yoo siin jette baatee dubbachuu hin qabdu. Kanaaf immoo dhiisii jechaa jira malee akkasitti hin gammadin tole. Gammachuu sin barbaachisu. Yoomillee taanaan kana garaa kanaan abadan siif hin ta'u kara biraatiin koottu. Ani hagaarraa waan kee tokko gadi fuune. Waleen abbaa manaa qabdii hin qabduu. Abbaan manaa ishii maalirra jira? Maal godhaa jirti? Maal hojjechaa jira? Kana akkatti qabadheen taa'aa jira jechuudha. Ati garuu waan fakkaanne fakkeessitee hin haasa'in. Normaalii kun waan hin fakkaanne fakkeessitee gamaa gamana walitti xaxxee waan na fakkaanne fakkeessi. Amma haasaa kee qabadhee osoo hin taane kan ani abbaan miliyoon sababa keetiin wal jeeqnu bichaan na aarsaa jira. Yaadeemu inni kara barbaade yaadeemu garuu immoo maallaqa keetiin akka isa gargaartu hin barbaadu. Kara barbaade yaadeemu hiriyoota dhiiraa baay'ee qaba warri Dubaay deeman hedduu isaanitu jiru. Yoo barbaade karaa saniin deemee haa hojjetatu. Anis immoo yoo rabbi jedhe akkan jiru kanatti nafu yookaan deemuu hin danda'a yookaan immoo biyya koo keessatti hojjedhe of jijjiiruu hin danda'a. Teessee immoo na laalta jechuudhaati. Teessee otoo achi hin galin ani waan meeqa akkan hojjedhu in laalta jechuudha. Ati achi teessee ji'aan maallaqa qoxxorachaa maallaqaan dhiirota jilbiiffachiisaa hartaa mitiire. Ani immoo hojjedhee dafqee humna kiyyaan biyya kiyya keessatti hamman qabu waan hin qabu yoo fayyaa qabaadhe homtuu nan dhibu jechuudha. Homtuu nan dhibu. Daa'ima
haadha beeka malee abbaan gara fiduu hin beeku. Maalitti hin beekne? Atituu hin beekne jechuudha. Atituu iyyuu waa'een bultii siif hin galle, waa'een haadha manummaa, waa'een jireenyaa waliinii siif hin galleedhaaf akkasitti haasofta malee osoo keessa galtee argitee akka amma haasoftu kanatti hin haasoftu jechuudha. Kanaafuu ani iccitii keetis nan baasan jedhu. Waa'ee kee waa'ee biyya keessattis ta'e waa'ee biyya ormaatis ta'e waa'ee kee tokko dubbadhee hin beeku. Isa sana hundaa nan dubbadhan jedhu. Garuu immoo hoo teesse maal sii ta'u qaba. Taa'i. Adabadhuutii taa'i. Adabadhuutii taa'i. Abbaa manaa kiyya barbaaddee barbaaduu baattee maaliif ree rakkoon kee maalidha ishi? Rakkoon nuti narraa qabdu hoo? Maaltu dassi jedha yoo aniif inni akkana wallollu kan. Yoo bultiin nama tokkoo jeeqamu si'iif maalidha? Maaltu sitti dhagahama? Kanaani haasa'ullee hin barbaanne ture hordoftoota koo na of kolcha.